Ashamar kafune guys akkam jirtu nagaa keessanii arra wanti isin jechuu dhufeena dhugaa dubbannooti ani amma malkii kiyya kanarra suphannaa kiyya kanas arkummata Oromoo barsantii dhibba keessaa barsantii 50 irra jira akka dhugaatu dubbannooti aan darajaa kana ga'e deeggarsa uummata kanaatina akkuma sanammoo kanarraan kanafi awwaan uummata kana dabbarsiisu waan amilee keessan cabsu waan kale sana goota sanarra dhaabbadhee waan sin dabbaru gochuun barbaaduna asumaanu guys ani fi waadanii dhugaa rabbii waada jechuun nama baay'ee jaaladhu obboleessa akka qaalitti ilaalu nama baay'ee dinqisiifadhuu fi jaaladhuuf gizee rakkadhe bakka rakkana kiyyaatti na biraa namni keessa nama tokko kan kanarraa ana fegini dhugaa dubbannooti jaalalli dhugaa nu hedduu hin jiru innis na jaalachaa hin jiru anis isa jaalachaa hin jiru garuu akka obboleessa kootitti na ta'aa jira na deeggaraa jira sanuma sanarraa hin qabne qaldiin kun dhufe guys na dhugaa rabbii yoo waan amilee keessan cabsu goone jirraan dhugaa ijaaf qalbiirra waan bisaasinan jaalladha warroota akka TikTokii kanarratti wajjin taphan qaamaan illee kan wal agarre hiriyoota shifaana wal agarre sima guyyaa lammaffaa viidiyoo wajjin hojjenne jechuudha. Ishee qaamaan osoo hin taane dammeen jirti sinii gadi fayyoon jirti. So namoota akkasii kana faana wajjin hojjenneerra. Inna anii fi biiftuun jaalala yookaan chiikis miti jaalala hiriyaa walirraa hin qabnu jechuudha waan si dubbachuu qabdu maaliif yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf nama dursee waan ta'e dubbachuun baay'ee waan natti ulfaatuuf kan hin callise jechuudha. Inni gadi osoo dubbachuu barbaadu kanaafu nuti anii fi biiftuun homaa walirraa hin qabnu obbolummaa oromummaa qofaa walitti qabna jechuudha. Inna obboleettii keetii yoo ta'an obboleettii kooti har'allee borullee rakkina ishirra gahu yookaan wanna ishirra gahu hin jaalladhu dhugaa. Sinii galee inna kanaaf ammatti namoonni baasoo shamarran baay'een keessaan naa dubbistan keessaan naa bilbiltanii na dubbistanii waan meeqa maraachaa turtan. Sinii galee waadaa akkamitti dhiistee biiftuu jaalatta akkamittiin duuna ofajjeena maal taana warri jettan sinii galee ta'e kuno kanaaf ani shiirraa homaan qabu kanuma bicha sagalee koo kana qofa akkasiin dhaggeeffattan nama baay'ee waraabachuu danda'a borullee qoosaarraa waan bilisa ta'edha kun sinii galee ani biiftuurraa homaa hin qabu dhugaa dubbachuuf dhugaa isaati kun okay kanaaf gammadaa warri gammadanis warri gadditanis gaddaa sinii galee jaalalli immoo hiree qooda rabbiiti jaalalli jechuudha sinii galee hin jaalattaa obbolummaa nan jaaladha oromummaa nan jaaladha dhugaa amma akka obboleessa ishee hangafaatti biiftu akka obboleessa kee hangafaa tokkotti ani si biran jiraarraallee boru iftaan immoo wanti hunduu fedha rabbiiti waan ta'u hin beeknu har'a buluu keenyayyuu dhugaa dubbachuuf taanaan kun fedha rabbiiti waan ta'eefi akkasii sinii jedha. Okay. Ya, ani finni kan obbolummaa irra zallali homaa irra hin qabnu gaasa. Ani sinniis kanuma faamilii. Okay. Akkasiin hubattan. Inna guys ani finni kan obbolummaa irra zallali homaa hin qabu. Ijoolleen baay'een asileef musaa kana. Waadaa karaan nuu baname. Rabbi dhugaa riiliidha kun miidiyaa hawaasaati baasee. Na akkasii. Warri gadditanii boosan immoo soorii ashaanguliitii boochaan barreessinaa shi faamilii namni du'e hin jiru waan ta'eef. Namni du'e hin jiru. Garuu immoo jaalalli gaas akkuma kanatti utaalaniituma kan koramu mitinna nuti obbolaa ammas immoo nuti waadan akkuma noo girtan firiindiidha gaaddanyoota wajjin taphannaa akkuma kana wajjin geemi taphannaa galgala. Booyina faamilii ashaanguliitii boochaan barreessinaa filiisa dhugaa waaqayyo. Browserii hoda baasawee waada baay'ee jaaladha gisee baay'ee mistira koonan dubartiitti nimanneeyo waadattani madhadha bataam tan jaaladha yemir ani angafa kooti walitti isa jaaladha yemir naaf jiraadhu kuma naaf jiraadhu my bras dubbachuuf taanaan baay'ee si kabajaa jalqaba kaasee dhugaa maaliif akkan sitti yaadu kana godhee seenaa keetti sii galee ummanni kun maaliif biiftuu jaalata maal taanaan rakkinni biiftuu maal ta'e keessa galee hubadhee sii galee akkasitti yaadu kan na taasise
harallee borullee warbira hinduullu wajjumaan jirra waaqay. لا أنا فتي ما تيم قالوا بنوتي وادن أدوانس سدور ستداري ولا دينس ندور ستداري ولا تي قاعدين نتين كي يبلون ما كني أرد فقاتو ما نفي يبلون ما نفي قاعدين نتين أول رقم أول رفقاتو دونتين كأول تجمع. عشان قولي تبوي كان بليس كاسا إننا بيفتو أبا بربادي سيجري أنا قالوا بتشوف يوسي بربادي ساتي كانت هم ببقى سيمي جت تانا وقا ستي تولي تانا أبا بربادي سيجري إننا أنيمو كان يوادا سيجرو أرالي برودة سيرانجرا سيجري support سيجوتشو أو سيجري سينكا باجا سينجالا مبيك تجو إننا واي كوف واي كيتي جدني نموني مو فلولان تاني باتني ديمان. أما دقيقة فدولا ديمي كان سيموي جنان مرة شاوري سيكلت. No إما كانوا ما فيني رفعني. No إذا فيني كابا فيني أو بولا وجن جيمين تبان هين تبان وجن والقطان خلاص كان بودا ولي أذنه ولي مسكين يجون هنجر هين قطام تا. Dhugaa waaqayyo dubbachuuf namni si jaalata waan ta'eef nama hunda si jaalata nama kabaji arraba kee dogoggortiin ishii hamma barbaade haa ta'u aartuyyuu jigale arraba kee dogoggortee nama hunduki nama narrabsiin ishii hamma barbaade namni si arrabsu jechuudha. Maaliif jaalalli namni si qabu gadi bu'aa dhufa waan ta'eef jechuudha. Kana sirreeffadhu akka koomentiitti namoota baay'ee bilbilaan inboksiidhaan natti hima waan ta'eef. Okay kana sirreeffadhu. Uummanni si jaalata itti fufa garmaamu tola. Okay. Asumaanu guys ani waadani video hojjedhee ture agarteerta? Agar. Yaa video Soomaalidha ani waadani obbolaanu guys jechuun normally personally akkuma obbolaatti wajjin jiraachaa turre garuu immoo social media fayyadamuudhaaf waadammoo jiminni sa'aatii keenya qalbiidhaan dabarsuudhaaf kan jedhu ani bin haadha warraaf abbaa warraa waliin jenne malee jaalala dhuunfaa walirraan qabu. Innis narraan qabu anis irraan qabu garuu akka obboleessa kee tokkootti wajjin taphannaa wajjin kufallaa wajjin gisee dabarsina. Isni galee bexaam itti naman baay'ee jaalatu naman baay'ee kabajuudha. Dhugaa dubbannoo ta'e waadaan jechuun በተለይ እርገንቢዬ ከነ ዱፌ በጣም ትነምኒ ናፍ ጊዜ ከነ አርሳን ካነ ከፈላጅ ሩኢሳ ሶ ስለ ሰነሰነ ራንካ ወልቀበቴ ኑይ ወጅን ተበቻ ወጅን ቆሳ ቶሪ ሲኒየለ ቆስንሱንሞ በተለይ ነሞተ ከሌስ አና ፋርሳ ከፈላ ቱረን ነሞተ ጅሬኛ ሂየረቲ አርሳ ጉዳ ከፈላ ቱረን ወንሱን አከ ቆሰቴፍ ጃለል ዱጋ ከቴ ስለ ሂንገሌፍ ወደሞ ጃለል ዱጋምቲ ያው እንቤት ትኩን ከሰን አራደ ታንገላ ሶስ ለሰናፉ ነመባዬ ደበሬ አከናው ደበሩ ላይ እፌኑ አኔፍኔ አኩማ ሀገር ተንከና ቢፈጌም ቲንስ ቢፈውጂ ቲንስ ወልብራ ፈጋኖ ጁማን ተመና ጁማን ነው ግን ጃላለ ዱጋ እንጀዱሱ ጃላለ ዱጋ ምትከኑ ገዱ ይሩ ስኒገለ ጃላለ ዱጋ ወዶንቴን ፐርሰናል ይጅራምኒ ሶሻል ሚዲያ ረቲ እቲ ፈየደሙ ለከንጀኔጋ እኔ ኦቦሌሰ ኮዱን ባይ ከበጁ ዋደዳ ዱበናው ተመንት ገሩ ፈዲ ያለላ እንስ ፈዲ ያለላ ከሰንጀሩ አንስ ፈዲ ያለላ ከሰንጀሩ ገሩ ፉንድረት ማልቱ ታተኔ ሆነ ጋፈታማ ዋንተውን ቤኒ ገሩ አመሳገነ ከሰተን ለማኑ ካዩ ጀራራ ትራምት ከንጀሩ ካዩ ኦጂ ካዩ ጅጅረሙ ካዩ ፉንድር ከኘት አሁን ቢዬ እንጂ እኔ ምን አይነት ሆኖ ኮኖ መግባ በእናታችሁ እኮ ሉቦቹን እኮ ማቃሳ ዋሚቼ ጆሌ ሸመረን ብዬ ዱባይ ከናቲ ማ ሲባሴፊ ስት መጋሴ አማ በርቱት ማለያቱ ነመ ሁንዳ ልቡ ወጣ አን ዮንጀ ደነናርስ ኮጋት የተናረመን ማርያም ከነናርስ ሆና አከማ አከስመት ያዲ ይናርስ ወይቱ ማሊ ወኔ አሪንዳ ወንደን ኦ ተከያም ሙጫቱ ኮኖ ልገልቻ ana frakon qabunati namaan jettu waadii koo haadha wal gubaartan isin ammoo gubadden haadha faate bobayan umurii mare maa wal bobeessaartan sila isin bakka takka ta'anii akkamiin namni wal bobeessa inaafaan biiftu najjeesi
Fa dubartii waan si jaalattuuf si hinaafte bar dubartii laal dubartiin yoo sitti hin hinaafne yoo akkuma feete ta'i akkuma feete god akkuma feete garma deebite garma maan taate jettee dubartiin gasi lakkifte tokkoffaa isiinis akka barbaade ta'uu feeti lammaffaa waa lafaa qabdi sadaffaa immoo dantaa keetuun qabdu. Okay, dubartiin gaafa akkana si qabdee maa kana goota akkana jettee dubartiin gaafa kontirool gootee si jala deemteetiin jettee dubartiin sun si jaalatti dubartiin sun si malee kabiraan qabdu jechuudha. Okay. So inaafaan jaalalaa itti akkaati. Inaafaan jaalala malee waan biroo miti. Yaa lubbuu si caalan beekaaree immoo waa'ee jaalalaa ishika. Nuti illee